Sabboontoti ilmaan Oromoo moona leenjii sanqallee keessatti ukkaanfamanii jiran dhukkuboota daddarboo weeraramuun du'aaf jireenya jidduu jiraachuun himam. Jaalaqaafan fayyeeraa dabalat qaba. Sirni dhala Oromoof naasuu tokko hin qabne bilchiginnaan ilmaan Oromoo golee Oromiyaa mara keessaa sassaabee hidhuun dararaa kan jiru hoggaa ta'u dhumaa amajjii 2023 irraa eegaluun kutaalee Oromiyaa hedduu keessaa namoota sabboonummaa qaban manneen hidhaa aanaaleetti dararaa erga turaniin booda maqaa leenjii haaromsaa kennuu jedhuun mooraa leenjii sanqalleetti walitti qabanii hiraarsaa jiru. Akka namootni mooraa leenjii sanqalleetti dararaa argaa jiran sagalee icciitiin nuun ga'anitti namootni 2633 leenjii kan galanii fi leenjifamtoonni kunniin daa'ima umurii 13 hanga jaarsa umurii 75 ta'uu dubbachuun namootni kunniin leenjii fudhachuun jaarsa biyyaa yookaan abbaa gadaa duratti gocha isaaniitti akka hin deebine waadaa galchuun leenjii ji'a lamaa booda jalqaba ji'a eebilaa gadi dhiisanii kan turan yoo ta'u isaan keessaas dhiira 157 fi dubartoota 7 walumaa gala nama 164 moorichumatti hambisuun dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuun beekame. Akka maddi keenya kun jedhutti namoota achitti hafan keessaa hedduun reebicha nyaataa fi qulqullina dhabuu mooraa irraan kan ka'e dhukkuboota daddarboof saaxilamanii kan jiran yoo ta'u hidhamuu namoota kanneenii ija maatii fi sabquunnamtii jalaa dhoksuun cinatti namoota dhukkubsatan mana yaalaa dhowwachuun akka duunuuf nu qopheessaa jirus jedhan. Maddi keenya kun dabalataan nama fiixee du'aarra jiru eerroo ijaaraa sanyii dhalataa Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'e godina addaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuudhaa qabanii erga mooraa leenjii kanatti hidhanii reebichi hamaan irra ga'e dhukkuba isa mudateen nyaata dhiisuun fincaanii fi bobbaa baatamee ba'uu erga eegalee guyyoota hedduu kan lakkoobsisee fi qeerroo Abbuyyee Tasfaa'ee dhalataa Kaaba Shaggar Aanaa Darraa reebicha hamaa irra ga'een achumatti du'uu himuun hireen namoota 64 kanarraa adda waan hin taaneef Oromoon nuuf birmatee lubbuu keenya haa baraaru jechuun dhaammataniiru. Ilmaan Oromoo mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal Aanaa Dibaaxiif bulankee jiraatan waraan murna biltsiginnaatiin dararamaaf saamamuu jiraachuun baram. Jaalmurteessa bantii waan itti darqaba. Baay'ee Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo Oromiyaa keessattis ta'ee Oromiyaa alattis waraana faashistii BP'n eenyummaan isaanii xiyyeeffatamanii jeefamuu, dararamuu fi saamamuun bara gadaa Koloneel Abiyyi Ahmed jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal Aanaa Dibaaxi ganda Daallee Waayyuu keessa jiraatan irratti waraanni faashistii BP halkan caamsaa 7 bara 2023 reebichaa fi dararaa garaa erga irratti raawwataniin booda loon 50 ol qonnaan bultoota jalaa ooffatanii deeman. Aanaa Dibaaxi ganda Daallee Waayyuu kana keessatti gocha badii raawwatan malee sanbata darbe caamsaa 6 bara 2023 nama maqaan isaa Tashaanee Minaaluu jedhamu butuun achi buutee dhabamsiisanii jiru. Godinuma Matakkal Aanaa Bulaan ganda Goongoo keessatti ammoo saamicha, reebichaa fi hidhaa uummata nagaa irratti raawwataniin alatti dubartii abbaa manaa hin qabne haadha ijoollee Aadde Dassituu Kabbadaa jedhamtu caamsaa 6 bara 2023 Oromummaa yakkanii qabuun badii tokko malee guyyaa afuraffaa mana hidhaatti dararaa agarsiisaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina addaa naannawaa Finfinnee Aanaa Sulultaa magaal Darbaa keessatti hidhattooti garee maafiyaa PP manidhaatii baasuun ilmaan Oromoo lamijjeessan. Dabalati isaatiif Jaala Caaluu Roobaa. Oromiyaa keessatti bara 2018 kaasee bifa addaatiin ilmaan ishee waraana faashistii PP'tiin nagaan ba'anii galuun kan itti ulfaate yoo ta'u dargaggoonni hedduun haala suukanneessaan ajjeefamuun bakkeetti gatamuu bira darbee maatiin illee arganii akka hin awwaallanne taasisaa jiru. Yeroo ammaa dargaggoonni hedduun qabamuu isaanii malee bakkeetti isaan hidhamanii fi waan isaan irra ga'u kan hin beekamne yoo ta'u guyyaa dheengaddaa jechuun caamsaa 8 2023 godina addaa naannawaa Finfinnee Aanaa Sulultaa magaalaa Darbaa keessa dargaggoota lama maqaan isaanii fi eessa akka qabaman hin beekamne mana hidhaa magaalichaa keessaa baafamuun qarqara magaalichaa waajjira poolisii irraa meetira 300 kan hin caalleetti ajjeesanii gatan. Akka hawaasni ijaan argan tokko jedhanittis
caamsaa 8/2023 halkan kan ajjeesan yoo ta'u guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 9/2023 namoonni ijaan arganii kaasanii awwaaluuf wayita jedhanitti waraanni raayyaa ittisa impaayeretti jedhaman hawaasa irraa ari'aa turuu fi hanga ammaatti reeffi isaanii illee osoo hin awwaalamin jiras jedhan. Taateen kun aaraa kan hin taanee fi golee Oromiyaa cufa keessatti guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u ol adeemtonni hedduun hidhattoota murna maafiyaa PP kanaan haala suukanneessaan akka baalaa harca'aa oolu. Waraani gabroonfata PP godin qeellam wallaggaa aana sayyoo keessa jiraattota irratti hidhaammeessu jiraachuun dhaga'an bal'inni isaatiif jaal Awwii Mohaamud. Uummatni Oromoo biyya abbaa isaatii Oromiyaa keessatti mirga lubbuun jiraachuu nagaan ba'anii galuu mirga hojjetatanii jiraachuu fi abbaa biyyummaa isaa afaan qawween sarbamuun kan baroota darbee irra kan bulchiinsa biltsiginnaa hamaa ta'ee jira. Sarbama mirga namoomaa fi daguggaa sanyii Oromoo irratti raawwachuu aadaa kan taasifatan ilmaan Habashootaa gocha gara jabeenyaa abboonni isaanii bulchiinsa impaayeratti keessatti ilmaan Oromoo irratti dalagaa turan dhaaluun har'as Oromoo irratti hidhaa fi reebicha ulfaataa geggeessaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 9/2023 godina qeellam wallaggaa aanaa sayyoo keessatti waraanni PP aanaan filloo bulchiinsa magaalaa Muggii irraa gara magaalaa Dambidollootti darbaa ture dargaggoota lama osoo isaan ooruu isaanii irraa qonnaa qotaa jiranii aanaa sayyoo ganda abbaa jaarraa bakka jedhamutti konkolaataa dhaabanii rasaasa irratti roobsaa duukaa fiiguun erga qabaniin booda waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanarra socho'u isintu nyaachisaa fi karaa dabarsa jechuun reebicha hamaa erga irraan ga'aniin booda dargaggoota kana hidhanii of bira oolchuun galgala toora sa'a 11:00 gara magaalaa Dambidollootti dabarsuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii jiraachuu jiraattotni dubbatan. Dargaggoonni waraana shororkeessaa PP'n qabaman kunis Indaaluu Ittafaa fi Habtee Qannaa kan jedhamanidha. Ijoolleen kun hojii qonnaan ofii fi maatii isaanii jiraachisuu malee siyaasa kam keessaayyuu quba hin qaban kan jedhan jiraattotni yeroo kamittuu siyaasa keessaa harka qabaanniif osoo hin taane Oromummaa keenya qofaan dararamaa jirra jechuun jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu oduun keenya caamsaa 10/2023 guyyaa saafaaf qabannee sanii dhiyaan haa gammasanitti himaa ture. Aggalgal qophii irratti biyyoolessa Oromiyaa.